Heeruma Enyutu Fudhaa si barsiise. Enyuun lallatte. Yesuus hin fuune. Nabi Mohammed fuudhe. Enyu karaa enyu hordofu jirta Fudhaa fi Heeruma keessatti. Karaa Yesuus immoo karaa Nabi Mohammedi. Maal taate Yesuus Kiristoos wanti ati beekuu qabdu jalqaba na dhaggeeffadhu gaa chaansii naa kenni. Gaa'ela iyyuu kan uume Yesuus Kiristoosidha. Ofii garuu hin fuune warra fuudhan garuu akka walii maafi Yesuus maafalle Yesuus hojii Yesuus hin dalagin anarraa baradha anoo garraa miidha jedha. Eenyurraa baratte Fudhaa fi Heeruma eenyu fuudhee fakkeenya siite an fakkeenyaaf Nabi Mohammadii fuudhinaan jedhe fuudheen na agarsiiseen fuudha karaa kan kooti fuudha horaan naan jedhe fuudheen na agarsiise rool moodeliin kiyya fakkeenyi kiyya Nabi Mohammad Yesuusi miti ati fakkeenyi kee Nabi Mohammad moo Fudhaa fi Heeruma keessatti Yesuusi yoo fuudhuu baatte gaarii dabar akkuma Paawulos tu jedhe san Yesuus Kiristoos haadha manaa fuudhaa akka kiyya fuudhaa jedhe Yesuus dhiira qaama saalaanii qabu moo qabu Yesuus Kiristoos warra gaa'elatti jiran akka gaa'ela isaanii ni kine barsiiseera akeekkachiise. Ofiin fuune maaf Yesuus hin fuune kiristaanii maaliif fuutan isin? Yesuus ofiin fuune garuu nuti immoo fuudhatti maaliif? Okay, Yesuus Kiristoos hin fuune maaliif Yesuus hin faalleessitan? Waan Yesuus hin hojjetin maaliif hojjettan? Yesuus Kiristoos inni gaa'ela uume isadha garuu inni hin fuune jechuun hin fuudhinaan nun hin jenne fuudhaan nun jedheera. Mee eessa fuudhisin jedhe Yesuus Kiristoos? Uumama boqonnaa lama lakkoofsa kudha. Injiru Yesuus achi injiru obbo ammanaa jette. Yesuus Kiristoos bara Musee barsiisaan ture. Museedhaatu biyya lafaa bara san barsiisaa ture. Yesuus Kiristoos bara kakuu haarawaatu dhalate. Mee eessatti Yesuus Fudhaa Heeruma isin jedhe kiristaanotaan kanna. Nabi Mohammed hordofu jirtan Yesuus hordofutti hin jirtan. Fida yoo Yesuus hordofu jiraattan. Akkasi bashir kiyyan dubbata abshir. Waa'ee koo dubbata jedhee dubbateera Yesuus Kiristoos. Ansasiin jedhe. Okay sirraa hin dhaaba. Wangela si dubbisa Wangela Maatiyoos eenyu jettaniin Wangela Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa tokko naa dubbisi. 23 tokko irraa ilaan qasa lamaan moo sadii naa dubbisi. Dhaggeeffadha bakka sanarratti rukkutamuu deemsa. Ergasii Yesuustu achi jira jirutti bartoota isaattis dubbate barsiisonni seeraa Fariisonnis iddoo Musee bu'anii hin barsiisu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa eegaas garuu hojii isaanii duukaa hin bu'ina isaan hin dubbatu malee isa dubbatan hojiidhaan hin raawwatan jedhe. Gobas amen. Yesuus Kiristoos barsiisonni seeraa kun bakka Musee bu'anii barsiisanii miti. Yes. Barnoota isaan barsiisan hunda fudhadhaa jedhe moo hin fudhatinaa jedhe. Barsiisichi kan isaati waan ta'eef fudhadhaa jedhe. Gobas hin barsiisan. Museen haadha manaa meeqa qaba? Laman beeka. Lama qaba. Okay, lamani fuutanii isin. Hin ayyamamu. Maaliif kuna Yesuus Kiristoos akka jedhu barnoota isaan barsiisan hunda fudhadhaa jedha. Isaan haadha manaa lama fuudhuu barsiisan kakuu moofaatitti. Amma jireenyi nuti jiraannu kakuu moofaatitti. Holdan asasiin hin jenne. Yesuus Kiristoos barsiisota seeraa kana seera Musee warra barsiisu bakka Musee bu'ee kana fudhadhaa jedhe moo fudhatinaa jedhe. Barumsa isaanii fudhadhaa jedhe malee jireenya isaanii fudhadhaa hin jenne. Maal barsiise? Isaan haadha manaa lama fuudhuu barsiisan moo barsiisan? Haadha manaa lama fuudhuu isaanis hin barsiifne dubbin Waaqayyoos akkasii barsiisan hin barsiifne Museen haadha manaa lama fuudhuu haadha manaa sadii fuudhuu torba qabaachuu kakuu moofaa keessa hin jirtu haadha manaa takka lama sadii ol fuudhuun hin jirtu. Musee jedhe malee Waaqayyoo hin jenne. Seera Musee barsiisan moo seera ofii barsiisan jirri? Yesuus yuukunoo dubbate waan jedhan dubbate jarri kun seera eenyu barsiisan? Seera Musee jedhe. Seera Musee kan barsiisan haadha manaa lama sadii fuudhuu barsiisan moo barsiisan isaan? Museen kan inni akkas hayyameef jallina isaaniitiif. Akka feetaa taatu seera Musee bakka bu'anii barsiisan moo barsiisan? Waaqayyo garuu jalqabatti tokko uume Addaam tokkichaadha mana tokkichi. Gurbaan san sin gaafane waan an sin gaafadhe noo jaasa normal sau yoo taate waan sin jedhe seera Musee haadha manaa seera Musee keessatti kakuu moofaa keessatti haadha manaa takka ol qabaachuun hayyamamu waan hayyamamu. Waaqayyo lama hin hayyamne Musee tayyame. Seerri Musee san seera Sayxaanaati moo seera Waaqayyooti? Seera Musee jira seera Waaqayyo jira. Museen itti dabaleera. Museen seera Waaqayyoon barsiisu jechuun seera ofii barsiisa. Yes, Museen seera ofiisaa kan itti dabalee jira seera Musee wanta jedhamu. Seera Waaqayyoon Goobas.
Okay, warri gartee abboommii seeraa barsiisan kun seera Musee barsiisan hunda waan isaan barsiisu fudhadhaa jedhe mun fudhatinaa jedhe Yesuus. Barsiisa isaan barsiisan akka dubbii waaqayyootti fudhadhaa hojii isaanii garuu duukaan bu'inaa jedhe. Okay, barnoota isaan barsiisan san seera kakuu moofaa seera Musee barsiisanii fudhadhaa jedhe mun fudhatinaa jedhe Yesuus. Barumsicha fudhadhaa because barumsichi Okay, ni fudhattamuun fudhattu. Ni fudhattamuun fudhattu. Seera Museen akka lama jaartii lama fuudhee barsiisanii ni fudhattamuun fudhattu. Waaqayyo jalqabatti tokko malee lamaan kennine jedhe Yesuus sirreesseera. Eega kana didde ammas ka biraatiin si dhufa. Gara Abrahaam kottu. Gara Abrahaam seera Maatiyos Yohaannis boqonnaa 8 39 irra naa bani. 58 illee achumaan dubbifadhu. No, bani. Waan Musee waan gartee Abrahaam diddee kan Musee ka Abrahaam